نوبيلي بدأت النارا الدنيا نوت دولارا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سرين جنة دكتور عبد السين كيسان هرّا. إجا أكم نجا جرتون دي كيسانو بجنا جا نفتني وردفتوت يوتيوبي ماتي خيّة ورثاتن ماتي خيّة تقول أم بجا جمدن ورماتي خيّة أنتين هندي كيسانو ماتي تا سبسكرايب لايك وجود أن هردفا. إجا أكم بيكمو هرّا وانتي نتيك أبني رفنا أجندا باية رجعت أجندا باية والكيسا ولين رفني. Erga dubbannu su wanda barfannu su qabna hundi keessan immoo akka nama bira gahuuf ergaangoo kun subscribe like share gochuudhaan nu bira dhaabbadhaa isinin jenna. Egaa wanti har'arraa dubbachuu dhufe gurraachoo gibeen gamaa warri jettanuu gurraachoo gibeen gamaa kan jedhu mana hidhaa keessaa suuraan tokko viidiyoo tokko TikTok irratti argeetin dubbachuudhaa dhufe jechuudha. Gurraachoo gibee gamaa TikTok irratti argeetan dhufe maali yoo jettan Facebook irrattis Facebookiin kiyyallee adabbiirra waan jiruuf waa poostii gochuullee hin dandeenye garuu maali wantin arge daataan cufaa qo'inatti dawwalamee ammarraa na baafama. Ilaagaa akkuma isiniin jedhu gurraachoo gibeen gamaa Saudi Arabiyaa jira. Nama Saudi Arabiyaa keessa jiraataa ture akkuma nama tokko TikTokii banatee waan gaarii otoo hin taane waan badaa nama irratti dabarsaa turedha. Waan Oromoo dallansiisu waan hojjetaa turedha. Hundi keenya yoon beekna anis argaatiin ture TikTokii irratti wanti inni hin goonen jiru alaabaa gubuudhaan waa meeqa gochuudhaan uummata baay'ee dallansiiseera. Garuu wanti kun gaafa waan akkanaa hojjetanu gaafa bakkee jiranu namatti mul'atu namni kamuyyuu guyyaa isaaf darbe hinuma qabama waan godhe kanaaf itti gaafatama yoo barbaade duniyaa irrattis yoo barbaade akiraattis. Wanti kun gurraachoo gibeen gamaa alaabaa Oromoo gubuusaatiif namni hadiinutti gubatee jira. Ijoolleen Saudi Arabiyaa jiran warri mana hidhaa keessatti ofii isaaniitti dararamaa jiranu otuu ofii isaaniitti dararaa keessa jiranu alaabaan Oromoo gubate kun isaan aarsee akka namoota tokkootti fidanii dhiifama gaafachiisaniiru. TikTok irratti argeetin jira dhiifama jedhee alaabaa dhungatee jira. Garuu hirru kutanii mataa irraa haadan kan jedhu kun an inni himate yookiin mataan irraa haadan jechuu isaan dhageenya. Shorxaat irraa haaddesa ta'u namni gaafa mana Suudii galuu rifeensa isaa yoo barbaade haaddata yoo barbaade dhiisa. Yoo waan ofii jaraatii irraa haadaniiru ta'e wanti kun dogongora mataa irraa haadanii rukutaniiru taanaan mana hidhaa dararaa sana keessa jiraata. Ofii isaaniitiif dararaa sana keessa ta'anii gurbaa irratti illee yoo rukuttaa geessisaniiru ta'e dogongora guddaadha jedheen fudha. Yoo immoo akka nama tokkootti akkuma jedhaa jiran akkam viidiyoo erga irratti dhiifama gaafadhu alaabaa Oromoo gubdee jedhaa jiru jennaan kan inni alaabaa dhungatee dhiifamaa namni kamuun dogongoraa jedhu argeera. Yoo dhiifama gaafachiisanii jedhan kun waan gaariidha. Oromoon itti qabamee jiru isaafuyyuu mana hidhaa keessatti akka cinqiin kun irraa qallaluuf dallansuu namni itti mufatee jiru kanaaf dhiifama qofitti gaafachiisan taanaan waan gaariidha. Garuu ustaazonni yoo maaltu waan akkanaa isin postachiisee maaloodha warra rukutanii dubbii ho'isummaa barbaachise namni rukute an akka kootu viidiyoo gurbaan rukutamaa dhufu hin argine kan inni dhiifama gaafadhu ennaan dhiifama gaafataa jiru qofitti arge an akka kooti. Yoo immoo viidiyoo guutuun jiraate kan inni rukutamu jiraates wanti kun dogongora guddaadha. Gurbaan rukutamuu hin qabu. Yeroo bakkoo jiru namni kamuyyuu hawaa kana keessa utaala nan qabama sin jedhu akkuma Abdishaawan Aggaaroo gaafa bakkee jiru otuu ijoolleen dhayxee manattee gaaf tokko ijoollee koo du'een oole hin jechisiisin namni miiqa yoo dhufe xiyyiitii dhiiran adda keessa dhaa jedhee akkuma fokkoraa ture. Namni kamuun fokkora jechuu kootiif gaafa bakkee jiru hin fokkora. Garuu wanti gurbaa kana haddii kana ajandaa ta'e maal dhiifama gaafateedha moo mana hidhaa keessatti dhiifama gaafachiisuutu dogongora ta'e moo alaabaa Oromoo gubee dhiifama gaafachiisuutu isin ittiin jennaan maaliif alaabaa Oromoo gubeettanii gaafa inni gubuun dubbanne har'a immoo maaf dhiifama gaafateedhaaf dubbatu taanaan dogongora. Alaabaan dhiigaan dhufte alaabaa dhiiga Oromoo gootota meeqatutti cabe alaabaa Abbaa Gadaa alaabaa dhiiga Oromoo kana gaafa inni gubu yoo irraa dubbattanii maaliif gube jettan warri hadha gandummaadha jettanii dubbattan gaafa gubu sana jimmaan bakka bu'ee hin gubne gaafa alaabaa gubu jimmaan bakka bu'ee hin gubne dhugaa dubbachuudhaaf akkuma har'aa kana gaafa immoo inni waa tokko yookiin maaliif alaabaa gubdeedhanii gaafatan jimmaan ta'eedhaaf rukuttanii jimmaan isiin waan akkasii keessaa ba'a gaafa namni tokko badii ofiitiif lij basarraa waxiyaat abbaa ta'e xayyaqan jedha matsaaf qudduusiinis ta'e quraanillee badii abbaan hojjeteef ila isinitti mana dhaggeeffadhaa
namni kamuu badii hojjeteef ofii isaatiif gaafatama allaqe yigiddi badii adi inni hojjeteef jimma fayyaan gaafa sana jimma fayyaatu alaabaa gube jimmatu alaabaa oromoo gube warri hadha maal dhiifama gaafateedhaaf jimmaan ta'eef rukutame naan jettan ani kanan fudhadhu dhugaa dubbachuudhaaf yoo mana hidhaa keessatti maaliif akkas wal dararuudha akka nama tokkotti dubbachuu ta'e wanti mana hidhaa keessatti wal dararuun wal intini jechuun waan gaarii miti jettanii gorsuudha malee fiddanii gandummaatti galchuudhaaf jimmaa waan ta'eef rukutame jimmaa waan ta'eef akkana ta'e no angaafa abdishaan irrattis wanta akkana jedhu dhiisaa of ta'a namni tokko of bakka bu'a maatiillee bakka bu'uu hin danda'u maatii ofiillee amma namni gurraachoo gibeen gamaa jimmaa maaloodha jettan kun maal gaafa alaabaa gabbahee arrabsaa ture gaafa girrisaa jedhee haadha namaallee waan meeqadhee arrabsaa turu sana jimmaan bakka nuu buufannee jennaan nuu arrabsi jennee alaabaa nuu gubu jennaanii hin gubne hin jenne nu namni akkas jedheen hin jiru alaabaa nuu gubi gabbayitii tiiktookii irratti alaabaa oromoo gubi namni jedhee jimmaan bakka buufate hin jiru maaliif wal sobnu har'a gaafa inni dhiifama gaafatame gaafa dhudhamee gurra qabamee fidamee gurra qabamee dhiifama gaafachiifamu maafa jandaa gootanii irraa wacatu tiiktookii irrattis ta'ee eessa irratti isinitti ni ba'an namni alaabaa oromoo namni waan oromoon hin barbaanne godhe eessattuu adabamuun isaa sirrii abdishaan aggaaroo ammaa kadheen gadde OBN irratti gabbahee shaneen akka tokko gochuu hin dandeessu shaneen jedhu kun namuma gaafa suudii jiru fokkoree jennaan ijoolleen dhayxeennaan ijoollee koo shahadu an laa ilaaha illallah qul wallahu ahad allahu samad lam yalid jedhee qul wallahu adii qaraa ture allaqe kanuma walitti himuudhaaf inni bakkee jirtan warri amma tiiktookii irratti tokko tokko isin hin arga bobookiftanii maaloo lakkoofsan sii kenna maaloodha jettan kun no obsa taagasu isinis guyyaan isin eeggata iddee oromoon baay'een jiru deemuuf jirtu oromoon arrabsinaa tiiktookii irratti keessattuu ijoollee suurii jirtan of eeggannoo socho'aa maaliif beektu guyyaa cap godhamtanii dhayxanii mana hidhaa sana keessa buutanu hin beektan ijoolleen immoo mana hidhaa sana keessa buute warra oromummaa ofiitiif lubbuu ofiillee hin qusanne qofittiidha kan Suudi Arabiyaa kana keessa baay'inaan biyyatti ummata waboo gargaaruudhaan OMN gargaaruudhaan waa'ee oromoo irratti duuba hin jenne guurame mana hidhaa jiru waa'ee oromoo gaafa ate akkana jettu isin ilaalu achirratti dhiigni jira danfeennan gaafa jarri tarkaanfii wayii fudhatan an waan akkana ta'eef tarkaanfiin irratti fudhatame jettanii hin booyinaa gorsa bareedduun isin gorsaan makraachoo allahu hiitu wandimmochi suudii taatanii hin wuxxifatinaa jechuudhumaaf akka gandummaatti immoo namni nama rukutaaru hin jiru gandummaadhaaf jimmaniif arsiin takka ati jimmaati maal jedhee jimmaniif harargeen jimmaniif maal takka warra rukuteen beeku akkasitti hubachuun barbaachisaadha takka namni jimmaaf arsii waan ta'e warra rukute hin jiru dhugaa dubbachuudhaaf jimmaaf harargee waan ta'eef takka warra rukute hin jiru hundinuu badii ofiitiif warra rukute badii ofiitiif waan barbaade wal godha allaqe kana dhibban fudhattamuun fudhattu hin fudhatta jaallattee osoo hin taane dirqamaan fudhatta akkasitti si fudhachiifnaan siin jedhaa akkasii abduseenii dhugaa malee gaa soba gandummaadhaan faffaarsuu kanan beeku liqimsuudhuma qabdu maaliif beektu gandummaa babal'isuun barbaana nuti jeneraal artisti Hacaaluu gumaa goota diinni awwaalu akkasi galatooma